malaa si gaafachaan ture yeroo ati biyya ormaa turtetti jedhee malaana si gaafachaa tureyyuu haadha garuu isa mucaa kiyyaa ani daheetti olii qaba jechuudha inni akkasitti fidee dhufe jechuudha. Kana jechuun baay'ee ulfaataadha. Waan godhu hin qabu ani waan godhu dhabeera. Meeshin maal jettu asirratti muudannoon akkasii yoo warri qabdan jirtu immootu osoo si mudate maal gootu? Fidee dhufu fiduun isaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa akkuma beekamu samoonni kana miira gaarii keessa hin jiru miira jeequmsaa keessa jirra jechuudha. Cittoo irratti fanxoo jedha Oromoon gaafa mammaa kusinii galee osoon kan mastuu aaruu osoon kan mastuu fi abbaa miliyoonii waliin wal lolluu osoon aaruu jechuudha. Aarii lammaffaa irratti naa dabalame yeroo tokko aariin aaruma dabalaa kan jedhu dhugaa baay'ee natti dhaga'ama. Baay'ee tokkoon ofitti gaddi jechuudha. Maaliif jennaan osoon aarii kaanii qabbaneeffatiin kan kun natti dhufu jechuudha. Egaa amma maalin isinirraa barbaada inni tokkoffaan waan barbaade haa ta'uuti yaada keessan hin barbaada. Waan barbaaddan naa barreessa yaada keessan garuu nan barbaada jechuudha sirrumatti. Maal jedheettis akkan dubbadhu hin beeku. Baay'uma ulfaataadha. Mee namoonni mudannoo akkasii qabdanoo jirtu yoo jiraattanis koomentii naa barreessaa isiniin jedha. Maaliif yeroo baay'ee shamarran wantoota nuti hin beeknetu wantoota nuti nurratti hin raawwata jennee hin yaadnetu nurratti raawwata waan ta'eef. Kanaafuu an akkaman jedhee akkan dubbadhullee hin beeku garuu maal isiniin jechuu barbaade tananii baay'ee natti ulfaate dubbachuun ulfaata dhugaa miira keessan galee dhufe osoo natti himin mee osoo isinitti hin himin jechuudha. Jaalalleen keessan duraan isinitti hin himin gaafa gaa'ela wajjin ijaarrattanii waggaa baay'ee wajjiniin turtanii booda akka gara biraatii jalqaba ilmoo qabu osoo isinitti himuu baatee isin dhoksee eega kinoo waggaa dheeraa wajjin jiraattanii booda isinitti himu isin maal gootu? Maal gochuu dandeessu? Mee kana qofa natti himaa. Natti himuu qofaa miti jechuudha. Ammaaf qabadheellee garana as bahuu baadhu fidee dhufee jira jechuudha. Abbaan miliyoon daa'ima dhiiraa tokko guddaa qaba jechuudha. Kan osoo anaan wal hin barin karaa birootti uummate. Kana jechuun immoo har'atti narri fadhee dhugaa dubbachuuf sababa inni fideefis hin beeku. Akkasumas immoo maaliif akka fides hin beeku jechuudha. Tanaan duras immoo eessa akka tursiise naaf hin galle waan hin beeku hin qabu jechuudha. Garuu ammoo fidee dhufee jira jechuudha. Isinitti illee as baasee viidiyoodhaan isinitti mul'isuu baadhu daa'ima kana fidee dhufee jira jechuudha. Daa'imni immoo jabaadha. Mucaa kiyyarra hin jiru. Guddaadha jechuudha. Karaa waggaa 3 4 caalaa jedhee tanan amana. Isinis gara fuulduraatti waan argitan. Nuti kana fa'aan nu mudata osoo ni aarii biraa qabu aarii lammataa irratti naa dabalame jechuudha. Calliseetuma akka fidee dhufe oduu homaa takka irratti hin dubbatin
daa'ima kana fidee dhufe jechuudha. Gaafa fidee dhufu kan eenyuti eessaa fiddee jennaan dafeetu natti himne jechuudha. Qoradhee wantoota garaagaraa amma tokko mucaallee gaafachuuf yaadeen jira garuu akkasitti keessa gadi bu'ee waan natti himee qabu jechuudha mucaanis. Innis abbaan garuu maallaan jedha seetanii sitti himuu sodaadhee kanaan duratti sitti himuu sodaadhee sitti sinin mi'aagammaa kan tanaan dura qoosatiin tureeyyuu ka biyya alaa jedhee malaa si gaafachaan ture yeroo ati biyya ormaa turtetti jedhee malaana si gaafachaa tureeyyuu haadha garuu isa mucaa kiyyaa ani daheetti olii qaba jechuudha. Inni akkasitti fidee dhufe jechuudha daa'ima kana. Kana jechuun baay'ee ulfaataadha. Waan godhu hin qabu ani waan godhu dhabeera. Meeshin maal jettu asirratti muudannoon akkasii yoo warri qabdan jirtu dhimmootu osoo isin mudate maal gootu? Fidee dhufu fiduun isaa naan gaddisiisu maaliifi lama ta'anii taphatuyyuu gaariidha. Lama ta'aniit mana barumsaatis deemu gaariidha. Haa ta'uti garuu oduu wanti kun duraan jira osoo hin beekin shakkii tokko illee osoo hin qabaatin tasuma jechuudha kan natti dhufe. Kanammoo waan hin godhu dhabe jechuudha. Waan hin godhu dhabe mees maal naan jettu callisii mucaa yaa ta'uu naan jettu moo maal naan jettu? Namni kun kaa dhiira sinii galee daa'ima dhiiraati. Gaafa wayii qabeenya abbaa isaa barbaadu ni nafu. Kunis na yaaddessaa jechuudha. Maaliifi mee isin hoo maal naan jettu? Maal naan jettu mee? Abbaan isaa gaafa addunyaa tanarraa deemetti gahee abbaa isaa hin barbaada jechuudha. Ilmi akkasii akka seera aadaa keenyatti animmoo qabeenya abbaan miliyoon kobaatti ol kaawwate wayii waan hin jirreef yookaan immoo qabeenyi kobaatti kan garasaa jedhamee jiru waan hin jirreef gaafa kana hoo akkam ta'a gaafa waan abbaa sana gaafate maalan gochuu danda'a kan jedhus immoo keessa koo jira. Mee namoonni akkasii namoonni yaaddoo akkasii qabdanii maal la gorsitu yookaan immoo warroonni hin qabnes yaada wayii akkanaa kennitan barbaada jechuudha. Dhiifama qufaanis baay'ee na qabee jira. Akkuma na argitan jechuudha baay'umaan dadhabee jira. Fuulli kiyyaas baay'ee dadhabaadha jechuudha. Karuma hundattuu jireenyi karaa ati hin yaadanne wanti tokko gaafa si mudatu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee sammuun namaa tuqama. Ani sammuu kiyyatu xiqqoo ishii dhuga nan tuqamne jechuudha. Akkaataa waan narra gahaa jiru kanuma argaa jirtanii kanarratti immoo kunatu naa dabalame mee maalan godhuu danda'a? Garuu nan gaafadha irra deebi'ee akka inni karaa miidiyaattis dhufee waa'ee daa'ima kanaa dubbatee adda baasee akkasumas immoo wanni achi keessa illee barumsa argatta wayii yoo jiraate siniifis barumsa ta'a jedhee waan yaaduu fi hin oolu jechuudha. Sinii fiduun koo haga sanitti immoo mee turtii gaarii sinin jira. Egaa kana fakkaataa viidiyoon keenyarraa sa'aatii kanatti kophaa koo kanan dhufeef kanumaa fi mee maal naan jettu isin?